keessatti kuba. Maal jettanii? Kalee kana na dhukkuba. Ishii. Deebiitii raawwanni afuufaaf Ishii. akkuma sanii dura gurbaan jedhe sanii mana yaalaa dhaqee yeroo kana mana yaalaa dhaqee jennaan nama raammaranii maraamartee kaatee laalteeti kalee taxarii wayiillee jiraa naan jedhe. Ishii. Taxariin illee jiraa deebi'ee amma afuuffaa irratti tadhacha wayiiti jiraa. Ishii. Laallamtee deebitee akka saaminti lamaa ture ka'iitii deebii opereeshinii deemuu si barbaachisaa naan jedhe. Opereeshinii gochuudhaaf torban lama booda deemtu? Akkas beellamanii. Beellamni keessan? Opereeshinii gochuuf torban lamaatti isaan hafaa opereeshinii ta'uudhaaf kalee isaanii dhukkubaa afuuffee fiicaanii dhukkubaa hidha opereeshinii ta'uudhaaf. Amma achitti Onlaayinii irratti sagantaa darbu mucayyoon isaanii argitee isaan harka fayyisuu waaqayyoos jiraataa waan beekaniif filannoo baay'ee sirriitti tuusi nan beekiin addunyaan na beekaa gooftaaf galanna ta'u. Achirratti ilaalanii harka fayyisuu waaqayyoos jiraataa arganiitu abbaan kooppereeshinii hin ta'u namna mana. Hin dhufuu naaf kadhattu hin fayyu jettee dhuma amantee mucaan. Ameen ameen. Kanaaf bilbilaan achi kaanii dhufanii ilaalamanii ergaa dhufanii booda ilmi isaanii kun jira. Kottacha bayi. Isatti fidee dhufee afurri waaqayyoon ni jiraata ammas wanta opereeshinii godhee baasa. amma isii achitti gara urgeen illee fagoo biyyi keenya aanaa kokkossaati. Hawaasaa keessa Shaashamannee keessa dhufu. Amma asii ani kadhaa fidee asitti achinnaa kadhatanii amma asii ka'ee biyya san xaaraa amma kana deemaa jennaan lakkii abbaa kiyya koottu opereeshiniin taatu jette mucattii alaa. Mee opereeshiniin taatanii jedhani. Dabalaa dubbadhaa fi ta'a. Isa dhumaa dubbadhaa fi. Ameen. Ammallee achi dhudhu jiru mucaallee asira ammallee asira. As keessa jira amma. Mucaan illee faanuma naddawwaa. Dide. Didee ka'ee amma deebi'anii ammallee tokkochi mucaa asiraan mallee asii baasanii na ergan. Inni maal jedha yeroo isinii bilbilu? Kootti jedha innillee akkuma. Isinii akkanatamuu innillee bakka gara biraan deebiin hin beetti jedha. Waa ishii asumatti naa dhaabaa. Ati gaafa oolanii si bakka radde. Inni gaafa konfereensii mataan na dhukkubee ka'uu dadhabee maal ta'e kan jedhee. Suma mee dhugaa ba'a hin da'uun mi'a sumaan dhugaa baata. Ollaaniidhaan hirmaata sagantaa keenya. Hin ciisaa. Indahum gaafasi namoonni tokko tokko online hirmaata turte illee ni yaadadha. Mirinda qabadheen jira bishaan bukkeen jiru leechaa ture sagantaa. Isaan immoo asii biyya keessan dhaga'u Eliyaas ijoolleen kun namoonni akkasii kun hin qoosu maaliif kadhataa beennaan lakki namni waan isa bukkee jiruun dubbata hamma amanee miti. Qoosaa miti namni jaallate akkasiin jedhu mucaan kun dhukkubsataa jira bishaan yoo bukkeen jiraanne akkama ta'uun jedheen akkaataa kanatti deebise garuu qoosaa fakkaata maaltu si bukkeera bishaan qabadhennaan mirindaan na bukkee jira anta waaqa isa warratti asii kadhadhasi jedhe maal siin jedhe isa warratti kadhadhe amma tu tajaajiltoo tokko tokkootiin kun qoostee bukkee darba dhugaadha dhuguma dhugaa ba'ollaa illee waan garagalkutti sun irraa qabna bara እና እግዚአብሔር ጌታ ይባረክ። በጣም እያመመኝ ነበር። በጣም እያመመኝ ነበር። ይተኛል ነበር፣ አይንቀሳቀስም። ግን መነሳትም ከሁሉ እንደወደ መነሳትም ያቅዳኛል ነበር ያለ ሚቲ አካምስ ጎለቶ ሮሰና ታይፎይድ ዘዳሊ ጉያ ለማከማ ኩራፍት ተደመነ ያለ ጉያ ለማት በሁለት ቀን 10,000 ነው የጨረሰው ሆስፒታል ታይፎይድ ነው ተብሎ ግን በአንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰው ያመመኝ ነው ሲለው እሺ ብዬ አወጣሁት ወደ መድረክ። ከዛ በኋላ ጸለይኩለት። በኦንላይን ነው አታውቁ መድረክ ሲባል እንደዚህ አይነት አይደለም። ልክ እዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት አለ እና የተከበረ መድረክ ታውቃለች ይታችን እና
ጸለይኩለት። ልክ ሲጸልይለት ወዲያው ተፈወሰ። አከምታቴ አከሲ ከረ ብሪንዳሳ ዱፍ ዴካቴን Halkan masan fayyee rafeen bilena kan. Meeqoftaa galata guddaa fidaa maala. Gooftaa guddaa kana galata fidaa. Haalelooyyaa. Hiikamee fayyideetu qaba. Maala hiikamtee fayyidee baate. Hiikamtee fayyidee baate. Hin dubbatamaa sii kadhatamaa deebi'ee sitti deebi'u. Eshi. Innis immoo kana argeetu dhufee kottaa isiniin jedhu. Harka fayyisuu waan argeefidha. Amma achi deebi'ee kiniini illee kiisii qaba. Eshi. Kiniini kiisiitti guuradhee ta dhufeeru hin liqimsinii naan jettee ammallee mucatti. Achuman. Raajiin sii kadhateera hin liqimsinii naan jette. Garmi namu abeeti minetwa. Kadhateera hin liqimsin naan jennaan dheengadda gaafa kam sa'aa dhufee xiqqoo achi haga dhufe wayyaa jira. Wawwayyadhe amma deebi'eeti kiniini sunillee lafa jirti asuma jirti. Amma deebi'eeti eda fuudhee kiniini takkatti mee liqimse. Uduu mucaan na dhooggu inni na bira mee liqimsiin qofa naan jedhe innillee. Yeroo shikkiniini isiniin liqimsiina amma achi dhaqxaniitti amma inni raajii isinii kadhatutti jette sana. Ergumaan dhuftanii jijjiirama guddaa ofirratti argaa dhuftanii utuma isin ga'een iyyuu erga argeessan immoo fayyitanii utaalaa galtu. Erga dhuftanii immoo utaalaa fayyaa burraaqaa maatiitti fataa jechaa galtuun jedha. Adaameen jedha haqaa. Ani utaalamu. Hin danda'amu. Akka borofaa haa akka borofaa. Gooftaan biyya hundumaa mo'ichaan keessa naqooma. Hallelujah. Maal hin jirtanii yoo teessan naqaanii isiniini akkama isin godhu. Amantii akkama isin keessa qabu. Min አይነት እምነት በልባችሁ በውስጣችሁ ላይ ያስቀምጥስ በጌታ ከራሴ አንስቼ ቶፕ ያደረገባቸው ይቻላል ነበር ብረን ለማሰጣቸው እንግዲህ አልመጣም እያሉ መጡ። ሲመጡ እንደዚህ ጸሎት ብዬ በዚህ አገር ውስጥ አቋርጬ ኤሳ ብዬ ከሰን Kokkosaana kokkosa. Arsi. Isheen hin beeku. Hawaasa keessa Shaashamannee keessa baay'ee dhufanis. Achi baanii dhufanii maal kanaaf jedheen naqaa jedhan. Amma san kiniini sa'eedha oduu mucaan na dhooggu liqimse takkatti ilaaladhee liqimsee na edha akka bal'aan na dhukkuba na bu'i. Na dhukkuba hin raamne bakka. Dura garuu hin liqimsinaa qoricha kana hinnattu hin fayyitu gaafa jedhamee mucaan isiniin jette hin fayyitan. Nagaa qabdu turtan. Miti garuu diddee liqimsanii innaan immoo itti deebiteedha. Haadhamoo fayyuma fayyaasaa fayyitanii kamtanii baatu. Ameen ameen. Kalee keessan keessaa afuuffee fiixaanii kanarraatii bishaan irratti za'itii godhanaa banee hojjetaa wangeelaa. Bishaan kana hin dhugdu. Galgala kanas hin dhugdu. Dhugaadha nagaa guddaa argattaniitu fayyidanii baatu. Operaashiniin taate. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Ganaa yoo hojii waaqayyo hojjetanii operaashinii taatu. Ameen. Ameen. Yoo hojii waaqayyo hojjetanii. Yoo kanaadha. Ingeenye mamayyoo. Ingeenye mamayyoo. Maqaasa yoo mafaarse kufee. Gooftaa koof maali yoo kufee. Maqaasa yoo mafaarse kufee. Gooftaa koof maali yoo kufee. Ingeenye mamayyoo. Ingeenye mamayyoo. maqaasa gooftaa koof maqaasa
taayina kajjeda. Utun taayina kajjeda. Ani jeda. Umuri malendu jeda. Maalo dubbadhaaka. Inaasoftu abbe. Kaaleenyi mi'aan mootiin balusti. Kaaleenyi mi'a operation alooniin balusti. Bakka safara keenya inji. Ihe ጸጋማ በዚህ ሰፈር ማቆየት ከብዳል። ለቦሳ ያላባቶራ ላባቶራ ገላባስ አው yes ፈጡ በቃና ነው ተቀበላች የራሲ ነቲ መለከት የሰው ብቻ ማካሳ ሙቱ ያተ ቆመማዱ ተማካማ ማርክ ደቁቢሞ ማካሳ ዮ ማማሜ ኩፌ ኮካኮ ማረዮ ኩፌ ማካሳ ዮ ማማሜ ኩፌ ኮካኮ ማረዮ ኩፌ እኔኮ ያሉ ለቤተሰቦቻቸው እኔኮ እዛ አዲስ አበባ ሄጄ ተጸለየልኝ ኦፕሬሽን አልሆንኩም። ጠላት ኦፕሬሽን ትሆናለህ ብሎኝ ነበረ፣ ግን እኔ ሳልሆን ገባሁ። ደብዳቤው ተቀደደ እያሉ ወደ ቤት ደብዳቤው ተቀደደ እያሉ ወደ ቤታቸው እስቲ ደብዳቤ ይቀደዳል በለው እስቲ ሃሌሉያ ሻናፍቲ በሻቀረቱ እንደዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ይለበላል ይሄ ክርስቶስ ሰካራኒ ወረጥ አንገለ ሰለዳ ሃጀዳ አፋን ከሰሳቀጣ አባርክ ኪስ ጀኪስ Lofosaya, Pedro la batura galafasai, Shakara, Fona la batura galafasaya, Oya la bosaya la batura galafasai, Oya la batura
Hallelujah. Amen. Amen. Seexanni miilla isaanii kana akkas qaama gar tokko kana adoolchee lafa kaa'uudhaaf jedheera. Kamtu sin adooda miilla kamtu sin dadhabannaan isa kana dhani kanaafan kadhadheef. Qaama isaanii kanarraa adoolchee paradaayis godhuu barbaada. Kana bichaa iyyatu hin taane. Harki fayyisu Waaqayyo garuu harka koo cubbuu kana keessa godhee qabateeraaf. Harki Kiristoos inni qaraaniyoo irratti bismaarri keessa dhangalee harka koo isa cubbuu kana keessa goreetu itti bu'eeraaf. Irraa hiikeera. Fayyinni guddaan isinii ta'eera. Eega jedhaati ol jedhaa. Iddoo qabateera. Mee ameen. Amen. Jedhaati ameen jedha. Amen. Mee ani hiikameeradha. Ani hiikameera. Jedha dubbadhaa kaan. Ani hiikameera. Dabalaa dubbadhaa. Hiikameera. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hiikamsi isiniif ta'eera. Amen. Paradaayistii isin taatanii, hidhamtanii isin ciiftanii, Amen. opereeshinii isin taatan. Amen. Waraqanni waa'ee isaaniitiif torban lama booda opereeshiniin barreeffameef sa'aatuma kanaa kaasee. Ni dandama, ni dandama, ni dandama, ni dandama, ni dandama, ni dandama. Umma keetiin illee karoora koo, ija keetiin illee mul'ata koo. Inni maatii uffata dandamama, laatti baasiin itti ni dandama, 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 ni dandama. Hallelujah. Ni dandama. Yookaan kadhata guddaan haa ta'u. Dura maal gochuu hin dandeessanii erga dhuftanii dura maal gochuu hin dandeesse fakkeenyaaf ofirra gajjedhu akka jedhu kana hin dandeessu dura. Hin danda'u. Yoo akkana gadee Asii si dhukkubu. Asitti dugdatti. Mee amma mul'alaa qaba. Amma gad jira. Check godha. Jira. 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 Amma akkamitti gad jettanii ol jettan reeba
Amma. Eh, Qullaa gooftaati. humna gooftaati. Haleluuyaa. Ijoo, dura gajjechuu akka jechuu hin danda'u jedhe. Amma yeroo isaan ofirra qophaa'anii ta'anii kan argitan miti. Humna eeguun. Qiddibi qonni eegaaluu nabbar. Gombos ቀና ማለት አልችልም። ወደዚህ ዋጋኛል እያሉ ነበር። አሁን ግን ቁጭ ብዬ እነሳለሁ። ከነማ ፍንደዳምኔ ጀኔባ ፈጣሪ መቆቆቆ ዋቀዮ ፍንደዳማ ኤልያስ ሚዲማቆ ከነማ ፍንደዳምኔ ዋቀዮ ፍንደዳማ ኢረ ዋቀዮ አጅማዳ ኢሳፍ ገናንኒ ነማ ኢዶ ኢየሱስ ኮን ተርገሙ ሂዳ ሲቢላቲ ተወጆ ማሎሜ ኢዶ ኢየሱስ ተርገሙ ለባ ኢየሱስ ጅሩ ሂዳ ሲቢላቱ ይገማ ሃሌሉያ ኩታ አንዴ ጋንዲ አት በተስምራ ayyaanatti kana ay sisireen isaa dhiiga Kiristoos Yesuusii eebba guddaa tokko qabattee baatee hojii ammayyaa qabdu kanaa jijjiirta. Ameen jettu. Ameen. Yaa baataan jedhee sammuutti darbe. Ameen. Isumaani beeku kana keessaan baata. Ameen. Ashi. Ameen. Hin baata hin qabatta Waaqayyo gooftaan humna adda tokkoon waan ishee eebbisu qaba. Ati gara iddoo kee dhaabbattu. Ameen. Waaqayyoon eeggadhu. Ameen. Waaqayyo si barbaade malee. Ameen. Ameen. Isa maallaqa barbaada malee Waaqayyo isa barbaada. Hojii ittiin hojjetu qaba Waaqayyo nama kana. Inni immoo birrii kanaa riyaa akkuma godhurii tokko. Egaa Waaqayyo inni eebbisa nama kana. Dhugaan dhugaadha. Inni eebbifama namni kuni. Gaa'ilaanis inni eebbifama. Ameen. Ameen jedhaafi. Ameen. Gaa'ilaa inni eebbifama inni keessa. Ameen. Gaa'ila eebba qabu. Ameen. Gaa'ila nagaa qabu. Ameen. Waaqayyo isaaf hin kennu. Ameen. Balbala hojii addatti irratti bana. Ameen. Dhugaadha isiniif iyyuu furmaata ta'a. Ameen. 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 Sanyii keessanirraa maatii keessanirraati afurri Waaqayyoon jiraataniidhaan walii galaa hiike. Ameen. Maal wal gaati ameen jedhaafi. Ameen. Dabalaati ameen jedhaafi. Ameen. Obboleetti kee ishii biyya jirtu irraati kalee ishii illee nuuf ba'a. Obboleetti kee tokko. Gaafadhu nama kalee ishee. Kan biyya jira. Gaafadhu kalee ishee tokko baay'ee dhufma ciisuu hin dandeessu. Ciisuu waan dandeessu. Kan biyya jira. Biyya keessaa jiru. Afur Waaqayyoon jiraataan bishaan kan bakka ishee dhigee guddaa bishaan bira kunii kana babbaaba'e. Inni kuugattanii dhudhu. Hin jiru bakka. Xumurameera keessan. Nagaan galaa. Gammadaa burraaqaa. Baay'ee galateeffadhaa fi maaloo. Haleluuyaa. Galaa Waaqayyo isin eebbiseera. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu taanoora. Mana yaalaatti namni deebi'u opereeshinii hin taaneef birrii 5,500 akkaawuntii irratti hin galchaas. Waaqayyo gooftaan isaan eebbisu. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Bishaan kana godhadhu. Humna dhiiga Kiristoos Yesuusiin bishaan kun namoota dhukkubsatan kamiyyuu obaasi. Obaasi ishii dhiqee dhugii bareetti irra bu'uun kalee isaanii kan akkasii fuudhameera. Siifis eebbi guddaan ta'eera. Dhaqi gooftaan koo si haa eebbisu.